Arkafone kabajamtoota maatiiwwan miidiyaa Oromiyaa lafan har'a guyyaa galataati namni ilma namaa galantooffanne rabbii isa uumee fi tola itti ooles in galatoonfatu jedhan nuti immoo warra galata hawaasa isaa galchurraa ta'uudhaaf oduu gaarii tokko gurra keessaniin geenyee kaane galatoomaa isiniin jechuuf dhufne bara 2020 keessa naannoo ji'a adoolessaa keessa yeroo uleen alagaa miidiyaawwan Oromoo irratti jabaatu qaawwa miidiyaa dhabuun ummata Oromoo irratti uumamu tilmaamuudhaan hayyoonni abbootiin qabeenyaa fi namoonni dandeettii garagaraa qaban walitti dhufuudhaan yaada miidiyaa Oromiyaa 11 hundeessuu wixineessan walgahiiwwan garagaraa erga godhamanii booda namoonni maqaa Oromiyaa 11 jedhu irratti walii galanii booda gara hojii seera qabeessummaa isaatti imalan ji'a sadaasaa bara 2020 keessa miidiyaan Oromiyaa 11 maqaa isaa kana qabatee seera qabeessa ta'ee kutaa bulchiinsa Minnesota USA keessatti hundeeffame turtii xiqqoo booda ammajjii 12 bara 2021tti sagantaa baniinsaa godhachuudhaan hojii ifatti jalqabe guyyaa sanarraa jalqabee odeeffannoo irraa jalqabee hanga sagantaawwan barsiisoo garagaraatti hawaasa biraan gahaa jira miidiyaan kun odeeffannoodhaan hawaasa isaa gabbisaa sagantaa imaltuutiin biyyaa fi biyyoo abbaa keenyaa addunyaa daawwachiisaa hayyoota abboota amantaa dhaloota lafaa dhufaa fi namoota dandeettii addaa qaban hawaasaan wal barsiisaa hawaasa biyya alaatii fi biyya keessaa afaanota garagaraatiin barsiisaa walitti dhiyeessaa afaan aadaa duudhaa fi uffannaa Oromoo karaa aartiitiin addunyatti agarsiisaa sagantaa fayyaatiin hawaasa isaa afaan isaa galuun ogeeyyota dhiyeessaa barsiisaa sagantaawwan hawaasa Oromoo biyya alaatti argaman fayyadu jala deemuudhaan hawaasaaf dhiyeessaa akka hawaasni kun beekumsaan diinagdee fi fayyaadhaan sadarkaa ol aanaa irra ga'u godhuudhaan hojjetaa jira miidiyaan Oromiyaa 11 bifa loogii irraa bilisa ta'een osoo gosa amantii laga lafaa fi bifa addaan hin qoodin hanga danda'uun hawaasa isaa tajaajiluuf murannoodhaan hojjetaa jira miidiyaan kun yaada hawaasa isaa fudhataa yoo dogongora isaa sirreeffataa mufii fi qeeqa hawaasa isaa fudhataa waan hin beekne barataa bu'aa ba'ii hedduu keessa deemaa har'a ga'e miidiyaan kun har'aan tana gama feesbuukii yuutuubii websaayitii fi saatalaayitiitiin hawaasa isaa bira dhaqqabutti jira har'a kan asitti argamneef isin galatoonfachuudhaaf miidiyaan Oromiyaa 11 ammaan tana gama feesbuukiitiin hordoftoota 400 fi 42 ol kan qabu yoo ta'u gama yuutuubiitiin immoo sabskraayibara 100 ol seenee jira kun hundinuu sababa hawaasa bal'aa kanaatiin waan ta'eef hundi keessanuu galatoomaa isiniin jechuu barbaanna miidiyaan Oromiyaa 11 kana daran guddatee akka hawaasa isaa bira dabree hawaasa addunyaa bira gahuuf namoonni beekumsa qabdan beekumsaan kanneen yaada qabdan yaadaan kanneen humna qabdan humnaan kanneen nun hordofne immoo nu hordofuudhaan nu gargaaraa isiniin jenna bu'uuressitoonni miidiyaa kanaa xiqqaaf guddaan hojjettoonni hojii hawaasaaf godhamu keessatti dadhabdanii fi ifaajjan hundi keessan bulchiinsii fi namoonni humnaan miidiyaa kana cinaa dhaabbatan hundi keessanuu galatooma namoonni hanga ammaa follow fi subscribe nun goone immoo koottaatii maatii ta'a Oromiyaa 11 kiyyaa Oromiyaa 11 keetii Oromiyaan 11 keenya galatooma horaa bulaa deebana